Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkasuma obboleewwan keenya warreen amantaa biraatiif ashamaa harka fuuni isiniin jecha. Har'aas immoo akkaataa itti fayyadamiinsa waastaappiitti isiniif qabadhee dhufe. Akkasuma warri haaree dhuftan immoo baga nagayaan dhuftanii maatii keenyatti dabalamtanii isiniin jenna. Warri immoo duraan maatii keenya taatanii jirtanii waliin jirtanii baga nagayaan eegdanii isiniin ja'a. Warri haaree dhuftan immoo yeroo nuti viidiyoo asii gallakkifnu viidiyoo yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Har'a immoo barnoonni keenya akkaataa waastaappii yeroo isinii online irraa itti baatanii online irra jirtan namni kamuu isin beekuu hin dandeenye itti godhattan akkasuma ammaasis yeroo namni miiseejii isin erge miiseejii namni isin erge san immoo laaltanii isin immoo ifi bira laaltanii jirtan nama san biratti immoo raayitii takka qofa agarsiisa jechuudha. Akkaataa akka isin hin laalanitti itti agarsiisa jechuudha. Akkaataa akkasitti godhachuu dandeessanii. Kanaaf immoo warri share viidiyoo keenya godhaa jirtanii hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Nama hedduu viidiyoo share godhaa jira. Hedduu galatoomaa warra biraas akkasumas viidiyoo share godhaa isiniin jenna. Nama beektaniif bakka adda addaatti share kunuu godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Warri immoo komentii barreessitanii komentiin hedduu na fayyada analleedha. Kanaaf immoo komentii barreessuu yeroo ammaa kana keessatti egaa namni afaan Oromoo barreessuu hin beekne ni jira jedhee yaadu. Kanaaf immoo komentiin immoo barreessuudhaaf isinis fayyaddi naas fayyaddi jechuudha. Komentiin yeroo barnoonni isin barsiisaa jiru kun yoo kan isiniif hin galle taate barnoonni kun bika kanatti nuuf hin galle irra nuuf deebi'i jechuu dandeessan jechuudha viidiyoon ani isiniif gadhiisu. Akkasuma yoo kan isiniif galee jiru taatillee maashaallallee jettanii waan barreessitan hin wallaaltan jechuudha. Kanaaf immoo ammallee barnoota biraa kaniin akkaan ani isin barsiisu barbaaddanii barnoota biraa waaniin ani isin barsiisu yoo wanni biraa ka barbaaddan jiraatte waan akkanaa nu barsiisi jettanii na gaafachuus dandeessan jechuudha. Akkasuma gaafii biraa yoo qabaattan taate gaafii na gaafachuu dandeessan kamuu gaafii na gaafachuu barbaaddan kamuu na gaafachuu dandeessan jechuudha. Maaliif waan hin beeku isiniif hin deebisa waan hin beekne immoo nama beeku nama beekumtii qabu gaafadhee isiniif deebisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf immoo komentii barreessaati. Komentiidhaanis nu jajjabeessaa isiniin jenna. Mee isin irratti hin dheeradhu karaa barnoota keenyaa achi dabarra jalqaba jechuudha. Waastaappii irratti dhoyinaa. Waastaappii irratti dhoyinee waastaappiin keenya haala kanaan nuuf banamee tuttuqaa sadee mataa gubbaa kana akkanatti dhoyina jechuudha. Eegasii kun barreeffama kana akkana nuuf fidaa barreeffama kana isa dhumaa kana sitiinkis haja'u kanarratti dhoyina. Sitiinkisii kanarratti eega dhoyine immoo maqaa keenya kana jalatti akkaawuntii haja'u jira. Akkaawuntii kanarratti dhoyina jechuudha. Mallattoon bantuudha dura jirtu kana jechuudha. Eega akkaawuntii kanarratti dhoyine ammallee isa jalqabaa barreeffama isa jalqabaa piraayivees haja'u kan mallattoon qulfiidhaa dura jirtu kanarratti dhoyine jechuudha. Eegasii maasis kun haala kanaan nuuf dhufe. Laastisiin haja'u isa jalqabaa kanarratti yoo dhoyine akkaataa nuti yeroo nuti online irraa itti baanu namni kamuu nu arguu yoo hin dandeenye namni kamuu akka nu agarree yoo barbaanne nobody haja'u kanarra godhana jechuudha. Kun amma nobody haja'u kanarraa hin qaba. Yoo immoo akka namni waastaappii fayyadamu kamuu akka nuti online irraa itti yeroo nuti baanu yeroo nuti online irratti argamnu namni akka nu beeku barbaadu namni kamuu akka isin beeku barbaaddanii everyone haja'u jalqabaa kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. My contacts haja'u isa iddoo kanammoo namni isinii waastaappii waliin fayyadamtan. Waastaappii waliin fayyadamtan hoggaan jedhugaa nama isinii waastaappii isaa qabdan namni sanis waastaappii keessan qabu jechuu hir'induta. Sani jechuudha namni sun immoo akka isin yeroo isinii online irraa baatanii yeroo isin online irra jirtan namni sun akka beeku yoo barbaadan isa my contacts yoo kanarraa godhachuus dandeessanii jechuudha. Amma nobody haja'u kanarra godhatan isiniifillee bareedaadha. Kabiraa immoo sun immoo fedhii keessanii kabiraa profile haja'u profile photo haja'u kana jechuudha. Profile photoon kun immoo irratti godhatanii kunis akkasuma isa jalqabaa kana yoo everyone haja'u kanarra godhatanii profile isin photo irraa qabdan immoo profile isin WhatsApp irraa qabdan namni kamuu akka arguu namni WhatsApp fayyadamu kamuu akka arguu barbaadan immoo isa jalqabaa kana godhachuu dandeessanii. My contacts haja'u kanarra immoo warra fireentota keessanii akka arguu barbaadanii isa lammaffaa kana. Isa sadaffaa nobody haja'u kanarra immoo akka namni profile isin immoo WhatsApp irraa qabdan namni kamuu akka arguu yoo hin barbaanne nobody kanarra godhachuu dandeessanii. Kunis fedhii keessanii jechuudha. Kafeetanirra godhachuu dandeessanii. Inni biraa immoo isa kana about haja'u kun immoo waan isin barreessitan jechuudha. Kunis kun hojii irra gadhootanii akkanuma nuuf fidaa waa sadii dhufa sadiin kanarraa everyone haja'u waan nuti
waan nuti barreessinu waastappii keenya jalatti namni waastappii fayyadamu kamuu akka arguu barbaanne isa jalqabaa kanarra godhachuu dandeenya. Isa lammaffaa kan ammas my contacts jedhu kana nama friendota keenya akka arguu barbaanne immoo my contacts kanarra godhachuu dandeenya. Nobody isa sadaffaa kanarra immoo akka namni kamuu waan nuti waastappii jalatti barreessinu hin agarree barbaanne nobody kanarra godhannaa jechuudha. Kunis fedhii keessanii waan barbaadan irra godhachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa ammas kunoo isa kana jechuudha. Inni kun ammoo on ta'ee jira. Ani agartanii. Na biraa ammoo off ta'ee jira jechuudha. Yoo ammoo akkanatti off ta'ee ka jiraatu ta'ee inni barreeffamni inni meeqa falatti argama taakka 2 3 4 5 falatti argamu kun jechuudha. Akka na biraa ammoo off ta'ee jiru kanatti isin biraallee off ta'ee yoo jiraate yeroo namni maaliif isin fayyada yeroo namni miiseejii isiniif ergee miiseejii namni isiniif ergesanii isin immoo laaltanii jirtanii nama san biratti akka isin hin laalinitti itti agarsiisa jechuudha. Raayitii takka qofa dhahee. Kanaaf immoo inni kun hedduu isin barbaachisa off godhachuu yoo off godhatan isin barbaachisa jechuudha. Maaliif yeroo isin yeroo takka jechuudha yeroo namni miiseejii isin erge miiseejii namaa sanii laaltanii fa'aa deebisuu isinitti mijechuudha jechuudha. Isin biizii fa'aa taatanii miiseejii sana immoo laaltanii jirtanii nama saniif deebisuudhaaf isinitti hin mijatu jechuudha. Namni sun immoo miiseejii keenya laalee jira maaliif nuuf hin deebisin namni kun jeeti isinitti aara jechuudha. Isin immoo akka isin biizii jirtanii namni san isiniif hin beeku jechuudha. Akkuma isin waan tuffii waan biraatiif dhiiftan itti fakkaataa jechuudha. Kanaaf immoo yeroo namni miiseejii isin erge miiseejii nama san laaltanii yeroo isiniif mijatetti nama saniif deebisuu dandeessan jechuudha. Namni sun ammoo hin beeku raayitii takka qofaatu isaan biratti argama. Isin laaltanii jirtanii garuu namni sun akka isin hin laalnetti beeka jechuudha. Kanaaf immoo isa kana off yoo godhattanii isiniif illee fayyada garuu waa fedhii keessanii jechuudha. Akkanatti on akkanatti godhattanii yoo jiraatanis fedhii keessanii jechuudha. Akkanatti on gootanii yoo jirtanii yeroo namni risaalaa san isiniif erge risaalaa namaa san isin laaltanii nama san biratti illee akka isin laaltanitti itti agarsiisa jechuudha. Zeeroo mareeti zeeroodhaatu nama san biratti argama jechuudha. Akka isin laaltanii beeka jechuudha. Ammoo isin laaltanii dhiistan miiseejii nama kanamaaf hin deebisne namni san ammoo isinitti aara jechuudha. Maaliif nuuf hin deebisne jee. Kanaaf immoo isin immoo yoo kanatti off godhattanii isin fayyada jechuudha. Barnoonni har'aaf isiniif qabadhee dhufe kanuma hamma barnoota dhufu walitti dachaa nutti nagayaan naaf turaa isiniin ja'a.